بجاي هون خبر دور Suuraan saatalaayitiin iccitii jabaa Iraan dhoksituun saaxilee jira. Wanti mul'ateem gamoon diigameem deebi'ee ijaaramuu qofa osoo hin taaneem ijaarsaam humnaa niwukilaraa Dhaloota 4ffaatiin kun jijjiirama balaafamaa jedhamee jira. Meeshaan niwukilaraa Dhaloota 4ffaa kun humna barbadeessuu qofa osoo hin taaneem tooftaa waraanaa keessatti haala salphaan itti fayyadamuuf kan dandeessisudha. Iraan teekinooloojii kanaan dhuunfachuun ishee madaallii humnaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti kan jijjiirudha. Adeemsa dinqisiisaa Iraan ittiin humna jabaa ijaaraa jirtuu fi seendubee isaa isin dhageessisuuf qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessa naga xumuraatti nu faana ta'u. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ragaa guddaa baajata ittisaa biyyaalessaa kan gatiin isaa $9 biiliyoona 900 ta'u irratti mallattoo isaa kaa'ee jira. Seerri Qeysar har'aan booda dhaabbatee jira. Ministeerri dhimma alaa Siiriyaa Har'a ibsa baaseen kun injifannoo dippiloomaasii keenyaatiin kun injifannoo obsaatti jedhee jira. Garuu Tiraamp abbaa daldalaadha. Bilisaan homaa hin kennu. Seera Qeysar kan kaaseef Siiriyaan waadaa jajjaboo jaam waan galteefidha. Waadaawwan kunneen egeree Baha Giddu-galeessaa kan murteessanidha. Nutis bal'ina isaa qabannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa Niwusiraa Baasaalim dhimmoota ijoo Baha Giddu-galeessaa dabalatiin hanqaafa Afrikaa bal'inaan qindeessineem toora kanaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenyaam namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaatiin turtii gaarii. در تمام دنیا رئیس جمهورها Baha Giddu-galeessaa keessatti qilleensi bubbisuun yoomiyyuu seenaa hin dagatu. Garuu bubbeen har'aa lafa Faarisirraa qilleensaa jiru erga addaa baatee dhufee jira. Addunyaan yeroo ammaa kana ija sodaafam dinqisiifannaan gara Teeraanitti gara lafa dhaloota mootota durii sanaatti ilaalaa jirti. Oduun har'a ganamaa addunyaa raasee inni waa'ee suuraa saatalaayitii bakka Iccitii Niwukilara jedhamu kaasee sanaadha. Inni qaanqee xiqqoo osoo hin taane mallattoo humna guddaa waggoota dheeraaf lafa jalaa kuufamaa tureeti. Yeroo biyyoonni dhiyaa teekinooloojii isaanii afarsan Iraan ammoo callisuu ishee keessatti humna obsaa fi tooftaa waraanaa kan sammuu namaa olii ta'e ijaaraa turte. Raguugiin sun saaqamee jira. Leenca Faaris dirribaa ka'uusaa addunyaatti labsaa jira. Seenaan waraanaa Iraan har'a eegalee miti. Inni dhiiga uummataa sanaa keessaa aadaa fi seenaa isaanii keessaa hidda gadi fageeffateera. Bara mootummaa Faarisii jalqabee lafti kun wiirtuu beekumsaa fi tarsiimoo waraanaa turte. Haa ta'u malee Iraan isheen ammayyaawaa ishee har'aa miidiyaalee addunyaa dhuunfatte kanaan kan addaa taasisu dandeettii isheen danqaawwan waggoota dheeraa cabsite of danda'uun teekinooloojii waraanaan sadarkaa suuper paawar jedhaman waliin walgitu yookiin caaluu danda'u oomishuuf qabdudha. Har'aa yeroo suuraan saatalaayitii beesoon qaacceeffamu wanti mul'ate gamoon diigamee deebi'ee ijaaramuu qofa osoo hin taaneem ijaarsaam humna niwukilaraa Dhaloota 4ffaatiin kun jijjiirama guddaadha. Meeshaan niwukilaraa Dhaloota 4ffaa kun humna barbadeessuu qofa osoo hin taaneem tooftaa waraanaa keessatti haala salphaan itti fayyadamuuf kan dandeessisu ammaan xiqqaam garuu dhiibbaan isaa ulfaataa kan ta'edha. Iraan teekinooloojii kanaan dhuunfachuun ishee madaalleem humna Baha Giddu-galeessaa guutummaatti kan jijjiirudha. Garuu sodaan guddaanii fi dinqisiifannaan ogeeyyii waraanaa kan hawwate niwukilaraa qofa miti. Meejoofam lafee dugdaa humna ittisaa Iraan saayiloota isheeti. Iraan biyya lafa jalatti magaalaa misaayilaa ijaartee jennee yoo waamne waan somne hin fakkaatu. Arreen Zaagiroos jalaa lafa gammoojjii keessaa gadi fageenyaan kan ijaaramanii
magaalota misaayilaa lakkoofsa hin qabne qabdi. Har'a gabaasni beem akka agarsiisutti misaayilli fattaa jedhamu inni teekinooloojii haayipaarsooniikii fayyadamuun sadarkaa haaraatti ce'ee jira. Saffisni isaa sagalee dachaa 10 caala. Kunis jechuun sirni ittisaa qilleensaa kamiyyuu aeroondamiitiin Deevid Sling misaayila kana hordofee rukutuun yeroo inni lafa ga'u walqixataa jechuudha. Injifannoon teekinooloojii kun Iraaniin biyyoota muraasa addunyaarra jiran kanneen teekinooloojii akkasii qaban cinaa hiriirsuu qofa osoo hin taane humna waraanaa ishee eenyullee tuquuf akka sodaatu taasisee jira. Kun humna waraanaa dheekkamsaa jedhamuun beekamu kan yeroo tokkotti bakka barbaade daqiiqaa muraasaa keessatti daaraa gochuu danda'udha. Humni Iraan lafa qofarraa hin dhaabbatu. Galaanni isheetis seenaa biraatii qaba. Viidiyoon shaakala waraanaa galaanarraa beesuun dooniiwwan gurguddaa fi xiyyaarota waraanaa qofa osoo hin taane tarsiimoo swarme taaktis yookaan tooftaa tuutaa qinqanii dooniiwwan xixiqqoo garuu saffisaa fi meeshaa gurguddaa baatan fayyadamuudha. Addatti ammoo dooniiwwan bishaan jalaa har'a ifa ba'an humna dhokataa galaana Hormuz jalaati. Galaanni Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u furtuu isaa Iraan harka galfatteetti jechuudha. Dooniiwwan kunneen bishaan jala dhokatanii dooniiwwan diinaa osoo raadarrii hin argin barbadeessuu danda'u. Kun immoo Iraan waraana kallattii qofa osoo hin taane waraana dinagdeetis mo'achuu akka dandeessu kan agarsiisudha. Biyyi tokko humna galaanarraa akkasii yeroo ijaarrattu daangaa ishee qofa osoo hin taane nageenya addunyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessi. Iraan garuu humna kanaan qofa hin qufne. Wanti ishee adda taasisu dandeettii isheen waraanaa wal hin ginne keessatti qabdudha. Iraan ija ishee bakka hunda keessee qabdi. Tarsiimoon ishee inni guddaan ring of fire yookaan marsaa ibiddaa jedhamuun beekama. Kunis humnoota ishee kanneen akka Hizbullaa, Husii fi kan kana fakkaatan fayyadamuun diina ishee marsitee qabdi. Har'a qophiin waraanaa ishee humnoota kana meeshaa ammayyaawaatiin hidhachiisuu fi qindeessuu irratti xiyyeeffatee jira. Kunis diinni ishee kallattiidhaan Iraan rukutuu osoo hin taane dura ibidda naannoo isaa boba'u kana dhaamsuu irratti akka qisaasa'u taasisa. Tarsiimoon kun beekumsa waraanaa sadarkaa olii fi obsa guddaa gaafata. Iraan ammoo kana lamaanuu qabdi. Akkasumas waraanni ammayyaawaa qawwee fi misaayila qofaan hin deemu. Waraanni sammuu iddoo guddaa qaba. Gabaasni waa'ee barattoota 40,000 leenjifamanii gara dirree saayibeerii fi miidiyaatti bobbaafamu sun hubannoo Iraan sooftiweer yookaan waraana lallaafaa irratti qabdu agarsiisa. Yeroo ammaa kana waraanni kaameraa duraa fi duubaa walqixa barbaachisaadha. Iraan ilaalcha addunyaa bocuun oduu sobaa fashaleessuu fi narraatiivii yookaan seensa mataa ishee ijaaruuf humna namaa guddaa ramaddee jirti. Kunis humna waraanaa ishee isaa Har'a paawur jedhamuuf deeggarsa guddaa kenna. Ogeeyyiin xiinsammuu fi saayiberii kunneen misaayila caalaa sammuu diinaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u. Walumaa galatti yeroo har'aa taateewwan Baha Giddu-galeessaa keessatti ijootaan ilaallu wanti hubannu Iraan biyya laafaa kan qoqqobbii jala jirtu osoo hin taane biyya of ijaartee of dandeessee fi tarsiimoo waraanaa walxaxaa ta'e qabdudha. Ijaarsi deebi'ee Naataanzii keessatti mul'ate sun haaromsa gamoo qofa miti, haaromsaa fedhii fi murannooti. Shaakalli waraanaa galaanarraa fi misaayilonni haayipaarsooniikii ergaa tokko dabarsuun innis nuti qophoofnee jirra. Gootummaan FM dandeettiin teekinooloojii kun Iraaniin riijinaal paawur qofa osoo hin taane taphattuun idila addunyaa akka taatu ishee taasisee jira. Dhiibbaan ishee Gazaarraa haga Yamanitti, Liibaanos irraa hanga Iraaqitti darbees hanga Galaana Diimaa fi Hindiitti diriiree jira. Har'a addunyaan yeroo gara Iraan ilaaltu biyya waraana barbaadu qofa osoo hin taane biyya waraanaaf qophooftee diina ishee caalaa sadarkaa tokko dura deemtu argiti. Xumura irrattis guyyaan har'aa seenaa Baha Giddu-galeessaa keessatti guyyaatti humni dhokataa ifatti beedha. Madaalleen humnaa guutummaatti jijjiiramaa ta'e galmaa'u mala. Qophiin Iraan kun waraanaaf qofa osoo hin taane diinaa sodaachisuun nageenya ishee tikfachuuf kan qophaa'e fakkaata. Garuu meeshaan akkasii yeroo baay'atuu fi humni akkasii yeroo tuulamu xiqqoo tuqamuun qofti ibidda guddaa qabsiisuu danda'a. Kanaafuu Baha Giddu-galeessaa keessatti har'a simbirroon illee yeroo balaliitu gadidduu misaayilaa fi sodaa qophii waraanaa kana turra bu'aa jira. Iraan saba Faaris isa durii sana deebistee lafarratti dhaabaa jirti. Har'a galmi Oval Office kan masaraa adii iddoo murtiiwwan addunyaa jijjiiran itti kennaman
qilleensa seena qabeessa tokko keessummeessee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qubeessaa isaa qabateen waraqaa guddaa baajata ittisaa biyyaalessaa NDAA 2026 kan gatiin isaa doolaara biiliyoona 900 ta'u irratti mallattoo isaa kaa'ee jira. Garuu oduun guddaan maallaqa sana miti. Oduun guddaan hima xiqqoon waraqaa sana keessa dhokattee jirtudha. Himni sunis Seerri Qeysar har'aan booda dhaabbatee jira. Waggoota 6 Seerri Qeysar jedhamu kun uummata Siiriyaa harkaa fi miila hidhee urgufaa ture. Inni seera qofa hin turre, inni uggura dinagdee ture. Biyyi kamiyyuu kaampaaniin kamiyyuu Siiriyaa waliin daldaluu hin danda'u ture. Daa'imman qoricha dhaban, warshaaleen cufaman, maallaqni gatii dhabe. Kaayyoon isaa mootummaa Bashaar al-Asaad kuffisuu ture. Har'a garuu Tiraamp sarara oksijiinii sanaa deebisee banee jira. Siiriyaan dukkana waggoota keessaa baatee addunyaa waliin daldaluuf ijaaramuu fi jiraachuuf fayyama argattee jirti. Taateen kun afaa kee hin uumamne. Duuba kana namicha tokkotu jira. Pirezidaantii Siiriyaa Ahmad al-Sharaadha. Namichi kun ji'oota muraasa darban keessatti Washington waliin marii iccitii geggeessee ture. Ergaan isaa immoo Ameerikaa dhasaa deemee jira. Siiriyaan jijjiiramteetti. Uummata koo hin adabinaa kan jedhudha. Ministeera dhimma alaa Siiriyaa har'a ibsa baaseen kun injifannoo dippiloomaasii keenyaati. Kun injifannoo obsaati jedhee labse. Garuu Tiraamp abbaa daldalaadha. Bilisaan homaa hin kennu. Seerri Qeysar kan keef Siiriyaan waadaa jajjaboo waan galteefidha. Mee waadaawwan kana tokko tokkoon haa ilaallu. Kun egeree Baha Giddu-galeessaa kan murteessudha. Waadaan jalqabaa ISIS Al-Qaayidaa haquudha. Tiraamp akkas jedha. Ani qoqqobbii nan kaasaa, garuu ati shororkeessitoota ISIS Al-Qaayidaa biyya kee keessaa qulqulleessuu qabda. Nuti si gargaarra. Kunis Siiriyaa dirree waraanaa lola shororkeessitootaa taasisaa. Waadaan lammaffaan loltoota alaa ari'uudha. Kun isa ulfaataa yoo ta'u, Ameerikaan qondaaltonni biyya alaa Iraan, Raashiyaa fi Hizbullaa mootummaa kee keessaa naga eegumsa kee keessaa jiraachuu hin qaban jetteetti. Al-Sharaam namoota kana ari'uuf humna qabaa kan jedhuuf yerootu deebisa. Sadaffaan uummata xiqqaa kabajuudha. Siiriyaan biyya amantii fi sanyii danuu qabdudha. Kiristaanonni, Druuziin, Lawiyyoonnii fi Kurdoonni. Seerri kun mootummaan Iraan hunda isaanii walqixa ilaaluu qaba. Paarlaamaa fi ministeera keessatti bakka argachuu qaba jira. Afuraffaan Israa'el waraana dhaabuu. Asirratti siyaasni ji'oopolitiksii dhufa. Tiraamp ulaagaa cimaa kaa'ee jira. Siiriyaan biyyoota ollaa ishee keessattuu Israa'el waraanuu hin qabdu. Mee hubadhaa. Kanaan dura Siiriyaan lafee dugdaa morkii Israa'el turte. Amma garuu Ameerikaan nagaa buusii jettee dirqiisaa jirti. Shanaffaan Kurdoota yookaan SDF ammachuudha. Ulaagaan inni biraa dhimma humna dimokiraatawaa Siiriyaati. Ameerikaan waggootaaf Kurdoota kana gargaaraa turte. Amma Al-Sharaadhaan Kurdoota kana waraana kee keessatti hiriirsii aangoo siyaasaa kenniif jetteetti. Kun waliigaltee bitootessaa 2025 mallattaa'e jirra oolchuudha. Walumaa galatti muddee 19 2025 guyyaa uummanni Siiriyaa itti deebi'anii furaa baafatanidha. Jeneraalonni daldaltoonni fi maatiin Siiriyaa amma ijaarsa biyyaa yaaduu danda'u. Maallaqni alaanii dhufa. Investimentiin ni banama. Garuu gaaffiin guddaan Ahmad al-Sharaam gidduu fedhii Ameerikaa, muffiin Iraanii fi Raashiyaa akkasumas fedhii uummata isaa keessatti madaallii eeguu danda'a gaaffii jedhudha. Damaasqoon har'aa ifa haaraa argiteetti. Garuu daandiin fuuldura ishee jiru qoreen kan guutamedha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa kan guyyaa har'aa asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.